Ma akka ayyuu yeroo jalqabaatiif barakiinaan dhugaa jettee jaarsa namaatti heerumtee dhage. Ayyuu miti kan biraa dhage. Mucattiin biyya Arabaa turtee galte. Ishee kamtu isheen dura jechuudha. Biyya Arabaa turtee galte. Achiyoo gidduutti wanti biraa dhufnaan maanni yeroo jedhamu mucaa xinnoo tokkodha ijoolleedha barakiinaan dhuga jennaan maleeyyuu fuudhuuf miti jedhe. Nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota kiyya akkam jirtu nagaa keessanii baay'ee nagaa koo galata waaqaa ta'u baga jiraattan magaarra geessanii wama sinitti magaarra anoo yeroo dhaggeeffadhu interviewcha dhageessanitti yaada baay'een keessanii edaani ayyuu bijaan se'ee kan barakiinaa ugee jaarsa namaatti heerumu kan biraas jira jedha. Dura ayyuuti kun dura ayyuuti. Waggaa meeqa duraa sinitti mareef isheen seenaa ishee haasofte. Egaa jalqabarraa yeroon sinii ka'u mucayyooni biyya Dubaay deemte. Sakaan maal godhumti biyya Dubaay deemte garuu warra hin qabdu. Abbaashii duruma dhiisanii deemanii bakka waan ta'e jechuudha. Obboleessa tokko obboleettii tokko illee hin qabdu. Haadha hin qabdu. Haati ishii balaa konkolaataatiin duute. Fira kan jedhame tokko illee hin beektu mucayyoon suni. Kanaan kan ka'e uumaan qabu jettee kaatee hiriyaa qabdi waaddeenyi. Hiriyaa durbaa qabdi. Karaa sanaa biyya Arabaa deemtee. Biyya Arabaa mana Arabaa isheen seente sun baay'ee rakkisaadha jettee. Itoophiyaan kan biraallee jirti lama ta'anii jirre turre jettee mana sana keessa waggaa tokko turre Itoophiyaa sanas fuudhee walfaana mana sana keessaa bannee ala keessa ji'a 8 yeroo sana ndaa'umi diraama 500 kaffala jette. Yeroo isheen biyya Arabaa deemte yeroo jalqabaa natti fakkaata. Dura harka biyya Arabaa kun jalqabame beekameen ilaata dhaqamuunsa. Amma mucaa waggaa 10 qabdi. Garuu an kan hin jedhu yeroo sana keessas namni jaarsa namaatti barakiinaan dhugaa dheetan baay'ee girumna jedhe. Obboleettiin kun biyya sana waggaa tokko mana Arabaa teessee achi baddee ji'a 8 immoo ala hojjettee achi immoo qabamtee mana hidhaa keessa turte ji'a tokkoo fi guyyaa 22 hidhameen biyyatti dhufee yeroo galtu garuu isheen baay'ee aaraa galte jechuudha. Toppileeniin kun caccabeefaan jedha jettee eessatti hin galaanii maaliin qabaa maaliin qabu warran qabu akkamitti Itoophiyaatti gala jedhee to maal jedhu nan galee Jimma dura Finfinnee turan. Haati ishii magaalaa Finfinnee keessa jiraachaa turte. Garuu magaalaa Finfinnee kana keessatti jireenyi hin taanee fi bakka baay'ee rakkanaa ijoolleen illee jalaa mimmiidhamnaanii biyyichuma jibbineetu gara Jimmaatti galleetti. Jimma keessa osoo jiraannuti kana harmeen kiyya balaa konkolaataatiin miidhamteetti achitti an hiriyaan qaban ture Jimmatti. Achi ishee biran naqe firan qabu hiriyaan qabaa jettee ishee bira dhaqee birriisee waan argadhe maallaqallee ishumatti ergaa ture. Isheen illee akkuma koo warra iddoo biraatti guddata warra maatii hin qabne illee iddoo guddistoonni guddisan maalni afaan Oromoodha maal jedhama maadaggoon sun achitti guddattee baate. Isheen illee baay'ee bakka jechuun anatu hiriyaa jedhe malee akkuma obboleettiitti na yaaddi jette. Isheetu birrii ani itti erge ani bakka waan manaa kenname shumatti erga malee naman erguuf hin qabu humaan beeku jette. Isaanii mana naa bitteetti kondominiyeemii naa bittee yeroo sanaa 36 maalin naa bittee jette. Har'arratti waggaa 14 natti fakkaata yeroo isheen haasoftu waggaa 14 kana dura. Egaa ishee bira naa dhaqxu bakka maamiti mana si biteen jira. Ammayyuu birrii 600 kireeffama wanni keeyyuu kanaafiyyuu bakka waan tokko gootee hin jiraatta hin deemtu na jettoon ani Itoophiyaa keessa hin jiraadhu. Maalan qaba biyya kana keessa eenyuuf hin jiraadha eenyuun hin qabasi. Kanaafuu deebi'een naaf wajji bakka goolii maachuudha. Amma biraan fidela shin jedhu kaameeraa amma yeroo ani banu indita. Bakka yeroo kaameeraa harmitti mul'ata waan dutti lama akkanii ta'u. Maani ati? Ati maali dhaati?
egaa obboleettiin kun akkasumaan jettee gaatee kwaatariin deemuuf immoo ufti jechuudha gara magaalaa Finfinnee kana nan deema malee jettee osoo hiriyaan shi didduu kwaatariin hin deemaa kwaatar moo kuweeti garuu yaa lamaan dumateedha deema jettee yeroo dhuftu iddoo biiroo isaanii dhufti jechuudha achitti waraqaa galfachuudhaaf yeroo dhuftu paaspoortii kennachuudhaaf achitti namicha tokkoon argaatti namichi kuni jara mana sana warra biiroo sana keessa seenee teessoo isaanii caccabsee laaptooppii isaanii waan achi keessa caccabsee jedhee iyyaa maannenna haadha manaasaatu biyya Arabaatti du'e biiroo asitti mukaraa kanadha moo asitti kan isheen deemtee kanaafi jedhanii namni itti himnaan naatee kana naatee jechuudha hiriyaashitti himti ani sitti meera kootu aatu bagana gaangaltee maal gochi deemtareeyyu mana qabdaa waanuma ta'etee hojjettee jiraattaa kootu deebiitii adaraa kee jennaan isheen bakkanuma sodaatte akka deebitee gara Jimmaatti deebitee galtee waan tokko biddeen toshitee gurguruu jalqabde Jimmaatti deebitee na mana qabdi siniin jedheera biddeen kana toshitee kaa'uu jalqabde namni Dubaay uftee biddeen toshitee gurgurti maali mucaan kun nama azansisti yoona ijoollee dhabnaa min jedhanii hahamatu galtee moo hiriyaashii sanatti himti akkas jedhanii na hahamatu tumanii dhaga'uu jetna isatti maal si dhibee warri namni biyya kana akkasumadha nama hamatu jettee isheen sun immoo sossobdii osuma akkas jedhanii hojii ishii kana biddeenirra gara waan bishaan firiijii bitanii bishaanii lallaafaa waan kana jechuun karuma wayii irratti jechuudha jalqabde otuma akkana jettu dhugaatii jajjabaas jalqabde otuma akkas jettu hojiin ishii bal'ateef hojiin ishii bal'ateef birrii argattee jiraachuu jalqabde yedaan jiraatama akkasittis jettee jiraachuu jalqabde xumurreessa amma gara heerumaatti dhufte namni heerumi mee bakka maal taatu heerumtee to mucaa deessee naan jedhu jettisa booda sargii wayii cidha deemneetu sadii taanee hiriyoota qofaana sadii taanee cidha deemnee achitti nama tokko baraa jette nama tokko baree bilbila indaam gaafa sana bilbilli koyyuu hin hojjetu cabee jira bilbila hiriyaa koo kenneefi sheedhaan na argate guyyaa sadii boodayyuu bilbila bitadhee haasa'uu jalqabne nama kana faana innis maal jedha namni ani fuudhan barbaada gaa'ilan barbaada tidaariin barbaada la sana odeessuun odeessitee kolfa miskiina achi gaa'ilan barbaada jennaan bakka walitti dhufnee wal barree inni konkolaataa qabaa jette konkolaataa sanaan hojjeta magaalaa Finfinnee hojjeta jette achi bakka wolfaana jiraachuu jalqabne jette booda wolfaana jiraachuu jalqaba ulfi uumame inni immoo hin furdatini furdina siin jalqabini waan naan jedhuuf ispoortii hojjedhu naan jedheera ani lakka ulfata een ture achi toon beekin nan fiigaa finyoo faatu taala ganama maal toon jedhu ulfinni jalqaba akkanatti hin bahee booda ani yundaamu hin barre mana yaalannaan dhaqu ulfanaan jedhani inni immoo kottu jedhee magaalaa Finfinneetti waan dumaanaa goosisee qoricha fudhadhee deebi'ee ammas nan ulfaa'ee jette yeroon ulfaa'u ani dura isatu mucaan barbaada malee minaamin jechuudha na dahuu qabda bakka wajjin jiraannaa mucaas nan barbaada jedha achi booda ani magaalaa Finfinneetti waan dumaa godhamee qulqullooftee jechuudha qorichis naa kennamee deebi'ee galee achi immoo inni Jimma dhufee isa booda guyyaa sadii bulee erganii deebi'ee booda yeroo booda nan ulfaa'ee jette ulfaa'ee ofidhuma koo dhaqee cheekii of goosisee ergixeenyaa gaafa ta'u gaafa mirkaneeffadhu ittan himeessatti bilbileeyyuu jennaan ani hin barbaadu naan jedhee ammuma keetu ani hin barbaadu mucaa abbaan qabne guddisuu barbaadda yoo ta'e malee mucaa kana hin dahiinii jedhe hin barbaadu ani baasinaan jennaan ani immoo bakka mucaa dahuu nan barbaada waan ta'eef jedhee nan dide
guyyaa sana kaasee na cufeette bakka guyyaa sana kaasee na cufee booda utuma jedhu baay'eetuma rakkadhu hiriyaa mako sanatu na faana dhibbata malee nama sin qabu jettee hojiinis jira hojiitti garuu namas qacaarteetti hojiin shi babal'atee jechuudha akkuma waan dhugaatii kana maal kana manni shi ta'e jechuudha achi ji'a torba gaafanii ta'uu jette ulfa ji'a torba ta'e hoteela deemnee maal jettee waan ta'e maal dharree hiriyaa koo faana nyaannee yeroo deebinu dhuufee ammamuu jette dhuufee mana keenya beeka waan ta'eef qaxxee barandaarra dhaabbataan arge achi illee itti fuftee ulfa kana naan jedhe yeroo mana argu jennaan nan soba seetee ati duraanii nan soba seetee iyyuu jedheni na bakka maamite deqqanii sadii bulee deebi'ee nan dhufaa jedhe deeme achi ana deemu cillit jedhe nan dubbisu natti sun dubbatu bilbilan isaa cufaa maaliin isaa cufaa to makkaze yeroon ko dhume nan dehe durban dehe bakka osooni qobaadhaanii naman qabu haadhan qabu firan qabu obboleetti kan jedhame qabu hiriyaa sanaa fi kunoo warra na beekan iddoo sana ollaa warra na beekan malee nama tokko hin qabu jette deesse daheeni meeqatti jette ammas immoo kachi jedhe dhufe ay dura akka deesse dhageera achi kachi jedhe dhufe bakka ammoo fayyaa jaarsuma irsuma xuru fakkaate hoolaa fide maal fide aannan hin nafne daayipariin wayyaa mucaa nafne guure dhufe itti dura no akkuma dhagee nan dee jennaan amma gara Affaariin jira waan ta'eef nan dhufa naan jedhe ture achi booda gaaseenaan isaa dheeraadha shi maani baabba sheenu paartii lama haasofte dhugaa seenaan isaa dheeraa eeyyeno gaa dhufeetu kana hundumaa godhee fi ka'ee deebi'ee deemee immoo hin cufannaa deemu naa ufu dhufu immoo naasaa lakkaaniitii qabanni ageessani amma fuudheera gaa dura fuudhe natti fakkaatu akka haasaa shitti gidduumaa fuudhe fakkaata achi tokko bilbilameetti bilbilli ko na bilbilamu bilbila isaatiin jechuudha bilbiluma jaarsa shi sanaan bilbilamee kan taasan dubartii eenyudhaati kan jaarsa kootti bilbilchu naan jette bilbilichaan bilbilte eenyu jaarsi kenna maqicha waamte maqaasaanna ati maal saatenna anumaasaa mitiin jedhe beekaan jedha anumaasaa miti dogoggoreen sooriin jedhe cinni jaarsa koo dabbaa manaa kooti jette bilbila cufatte achi booda inni immoo turee xinnoo turee naa bilbileetu dhiifama naa godhii isheen koniitii koomitii barakiinaan asitti galan isheen barakiinaan dhuga jennaani ijoollee xinnoo waan taateefi minaamin kanaaf ofitti qabe malee fuudheen miti ahaa ayyuun jirtii daan jedhe asitti ayyuun durumayyuu jirtii isheen akka obboleettiin ayyuu jirtiin jedhe ka ayyuun sayidotti kan ufte barakiinaa dhammiti barakiinaa uganii jechuun gaan hin beeku isa takka jedhaga waa'ee barakiinaa kanaa seeysa achi akkasitu jedhanii maal jedhanii takka in ufaa itti gidduutti in ufaa innaa deemu bilbila isaan cufataa lakkaanni niitii lama beektu ishee niitii sanas qaba fuudheera waan ta'eef hojiin deema jedheetu ishee kana bira dhufa yeroo deemu immoo bilbila isaa hin balleessaa hin dhaamsa rakkoo waan ta'eef so akkatti mucattii kana rakkisanii booda kana immoo bakka uma cufe mucaan hin guddatte mucaan immoo abbaa malee balaa buustee warri durbi immoo abbaa jaallatu silaa du'anii ka'anii jechuudha inni sirumayyuu amma kana immoo umaa kee barbaadu maalii kee jedhee cufe mucaan amma gara waggaa 10 ituma akkasii 10 keessa waggaa 10 taate garuu suma achi rakkisaa tofti rakkisti mucaan abbaan qabu etti mana barumsa abbaan ko maal dhufu etti maal jetti maal waggaa 3 taate jette waggaa 3 taate jimma gaa yeroo Dr. Abiyyi filatame baay'ee qawxiin turre qawwate ajaa'ibaan ture gaa mootummaan Oromoodha jedhamee balaadhamti mucattiin sun yeroo sana waggaa 3 dheette waggaa 3 taate mootummaan maayini xaqlaay ministeeriin maayini itti nagaafatti enna baqama nagaatu bu'aa lolli hin jiru minaamini mootummaan akkasitu muudame fayyama jedhu abbaan ko naa fidaareetti ori'ee abbaan ko naa fidaa minaaminaan jetti yeroo sanadha kan ishee waa'ee abbaa jalqabde
እና ishee nama maayitti dhumarratti dahuu osoo baatanii maal rakkoo qaba itti dahuuni mootummaa waaqayyoo nama hin galchuoti maal yoo dahuu baatanii anamma ofii kooti dahullee mucaan koo garuu baay'ee gubattee bultee kaatee abbaadha inni immoo hin barbaanne bultee kaatee abbaadha inni hin barbaadu ijoolleen galaalee abbaa isaanii jaallatanii dhugaa waaqa na baay'ee tokko nama ajaa'ibaan siniin jedha hojii warra dhiiraa warra jechuun barbaadanii dhufanii isaanii warra isaas haadha isaallee warra maatii isaallee bira ga'anii qeessanallee dhufanii turanii garuu namichi dhumarra hin didee bakka namichi abbaa mucaa sana dhumarra hin didee erga haati isaa bartee obboloonni isaa baranii hundumaatiin hunduu baranii akkam akkas gootallee jedhanii maaliif akkas irratti hojjette irratti dalagdee jedhanii mucaasaa ta'ummoo riilii amanii kan kooti jedhee booda garuu abadan bilookii godhe dika dhaabsise maaliif garuu warri dhiira akkas kan deeman obboleettiin kun jechuudha bakka jireenyuma isa kan kootiitu mucaa kootti deebi'een baay'ee aaraa jira itti anis kophaa koon guddadhee mucaan koos qofaashii fira dhabdee abbaa dhabdee garuu maatii isaa dhaqxee argiteetti warra isaas argiteetti maal godhare akka inni jirutti ijoollee koo jedhee mucaa koo jedhee maatiitti hin geessine warratti hin geessine amma immoo bilookii godhee siruma dhaabama ofirraa godhe abee kifaatii warra dhiira